Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Barooftuu har'a kan waliin ilaallu Gilgaal 3.3 waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaan gatiin xaa kan xaa irra xiqqaa xaa hir'isuu tokko taasisu jiraayi. Sababa kee ibsi. Kan kana taasisu jira? Hin jiru jechuudha. Fakkeenya fudhattanii ilaaltan xaadhaaf 0 kennitan 0 irra xiqqaa 0 irraa 1 0 irra xiqqaa negatiiva tokkooti. Kun sobadha jechuudha. Kun nuun dhugoomsu. Negatiiva tokko immoo fudhadhaa. Negatiiva tokko irra xiqqaa negatiiva tokko irraa 1 kun meeqa ta'a? Negatiiva tokko irra xiqqaa negatiiva 2 kun dhugaadha. Kun soba jechuudha. Poozitiiva immoo fudhanna. Poozitiiva 2 irra xiqqaa 2 irraa 1 2 irra xiqqaa 2 irra xiqqaa tokkooti. Kunis nuun taasisu jechuudha. Nuun dhugoomsu jechuudha. Kanaafuu egaa sababa kee ibsee dhagaa. Sababni kee maaliif otoo asitti ida'uu tokko jedha ta'eeti kana kan taasisu ni jira. Asitti hir'isuu tokko waan jedheef kana kan nu dhugoomsu hin jiru jechuudha. Otoo asitti ida'uu jedhee raate nu dhugoomsaa jechuudha. Fakkeenya fudhattan tokko irra xiqqaa tokko ida'uu tokko kun maal ta'a? Tokko irra xiqqaa 2 kana nu dhugoomsa. Asitti hir'isuu waan jedheef maaliif lakkoofsa asirratti kun xaadha mitiire lakkoofsa wal fakkaatu irraa tokko yoo hir'istan isa kamtu caala? Isa kanatu caala jechuudha. Asitti wal fakkaata xaa kun isa kanarra immoo tokko yoo hir'istan isa kamtu caala? Isa kanatu caala malee isa kana miti jechuudha. Isa tokko irraa hir'atu miti kan caalu. Sababni isaa kanaafidha jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo himoota wal caalmaa armaan gadii furii jedha. Mee haa furru. Xaa ida'uu 9 irra xiqqaa 17 jedha. Xaa irra xiqqaa 17 irraa ishii kana as dabarsitu maal ta'a? Hir'isuu waan ta'uuf jechuudha. Irraa 9 jettu. Xaa walqixa osoo hin taane xaa irra xiqqaa jettu. Xaa irra xiqqaa maaliif walqixa hin jettanii? Wal caalmaadha waan ta'eef irra xiqqaa jettu. Otoo himoota wal qixaati ta'e xaa walqixa jettanii hojjettu. Kanaafuu xaa irra xiqqaa kan yeroo irraa hir'isa meeqa ta'a? 12 ta'a. Kanaafuu tuunni furmaataa maal ta'a? Tuunni furmaataa walqixa xaan miseensa raashinaal lakkoofsa raashinaalii xaa kana jechuun xaan irraa xiqqaa 12 ta'a. Tuunni furmaataa isaa jechuudha. Sarara lakkoofsaa irratti yoo agarsiiftan kana maal ta'a? Xaa irra xiqqaa 12 mitiidha. Kanaafuu as 0 ta'e as immoo 12 yoo ta'e asii kaasuudhaan gara kanaa kan jiran lakkoofsi gara bitaa jiran hundi isaaniiyyuu tuuta furmaataati jechuudha. Kan akka 13, kan akka 14, kan akka 15, kan akka 20 tuuta furmaataati jechuudha. Tuuta furmaataa ta'uufii danda'u. Isa kana nu dhugoomsu hima kana. Baarra kan jiru immoo negatiiva 5 xaa irraa 1 irra guddaa yookiin walqixa negatiiva 6 jedha. Negatiiva 5 xaa irra guddaa yookiin walqixa maal ta'a kuni? Negatiiva 6 ida'uu meeqaati? Ida'uu tokko maaliif ishiin kun negatiiva waan turteef poozitiivaan as dabarti tokko kun jechuudha. Sana booda negatiiva 5 xaa irra guddaa yookiin walqixa meeqa kun yeroo walitti daatani
-5 ta'a. Sana booda gama lamaaniin -5 firtu. -5 sana booda -5 bada. Xaan maal ta'a? Yeroo negatiiva firtan gama lamaaniin maal ta'a? Inni irra guddaa ture maanni? Irra xiqqaa ta'a jechuudha. Irra xiqqaa yookiin wal qixaa jettu. Asitti wal qixa waan jiruuf jechuudha. Irra xiqqaa yookiin wal qixa maanni asii negatiivaan bada. 5 meeqadha? 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu tuunni furmaataa maal ta'a? Tuunni furmaataa xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii kana jechuun xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 1 ta'a jechuudha. Tuunni furmaataa isaa kana ta'a. Caarra kan jiru yoo hojjennu xaa irraa 4 ida'uu 7 irra xiqqaa yookiin wal qixa 4. Sana booda xaan asii ishii kana yeroo walitti hidhaatan meeqa ta'a? Ishii kana yeroo walitti hidhaatan meeqa ta'a? 3 ta'uu ida'uu 3 ta'a. Kun irra xiqqaa yookiin wal qixa -4. Sana booda xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa -4 maal ta'a? Hir'isuu 3. 3 yeroo as dabarsan negatiivaan darbaa jechuudha. Xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa meeqa ta'a? -7. Kanaafuu tuunni furmaataa jechuudha wal qixa xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii kana jechuun xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa -7 ta'a jechuudha. Tuunni furmaataa isaa kanadha. Egaa Gilgaallee 3.3 kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun 3.4 hojiirra oolmaa himoota wal qixaa fi wal caalmaa sararaawaa kan jedhu walitti deebinaa. Hagama waliin ilaale kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessaa. Waan isin hin galle tasuma bira darbuun qabdan. Egaa anillee koomentii keessan ilaaluudhaan viidiyoo kabiroo isiniifan dalagaa jechuudha.